Harka fuunee kam jirtu maatii Yookoo Doctor egaa akkuma beekamu waa'ee fayyaa irratti chaanaaliitiin waliin mari'annudha jechuudha. Egaa Yookoo Doctoriif kanneen keessummaa taatan chaanaalii Yookoo Doctor subscribe, like, share gochuun akkasumas illee yaada qabdan akkasuma gaaffii qabdaniif immoo 7024 Yookoo Doctor jechuun bilbiluudhaan doktora keessan waliin mari'achuu dandeessu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya waa'ee fayyaa irratti gaaffilee xiyyeeffatan gadi baanee waa tokko namoota gaafannee turre. Egaa isuma isin biraan geenya itti bohaaraa isiniin jenna walitti deebina. Okay. Guyyaa torbee lama yookiin torbee guyyaa 14 gara 15 gidduutti sanyiin kormaa isheen pireediirra jirtu wajjin qabachuu danda'a jedhee. Marsaa laguu isheetitti dhufee yoo dhiira faana wal agartu kan qunnamtii saalaa goote ulfaa'uu dandeessi yoo guyyaa meeqaffaatti hanga guyyaa tokkotti itti dhufee kan inni namni tanaa jiru guyyaa dhaabbataan qabu akkuma namaa gara namaatti guyyaan itti marsaan kun irra darbu guyyaa qabu. Guyyaa 9 ta'uu danda'a, guyyaa 5 guyyaa 7 ta'uu danda'a. Maximum guyyaa 15 guyyaa 16 booda. Marsaan tokko darbee marsaa lama ulfaa'uu dandeesseeti. Minimum guyyaa 6 booda. Kanallee badaan beeku garuu guyyaa namatti garaagara. Garuu saayinsiin amma guyyaa Afrikaa hanga 6tti guyyaa 6. Sakana baay'ee gadi fageenya. Guyyaa 2 booddee. Kanan beeku. Shan booda torbee fa'aa nufees. Kana saayinsii akka baayoloojiin jedhutti human reproduction keessatti akka barumsaan isa amma tokko sadarkaa irratti barannetti dubartiin tokko laguun itti dhufee guyyaa 8 ka'ee ulfaa'uun jalqabdiidha. Kun namoota hundarratti ta'uu dhiisuu danda'a. Akkas jedhutti saayinsiin shakkirutti. Baay'ataan ani garuu baay'ooloojii badaa danda'u. Baay'ataan gosa zayitii minamni keessatti argama. I think torban lama itti dhufee ka'e gaafa torban lama ማለት walakkaa irratti itti fakkaata hin beeku. Egaan daawwattoota keenya deebii keessan argineerra dubartiin tokko periodiin ishee dhufee yoom ulfaa'uu dandeessi yookaan immoo guyyoota kamittidha kan ulfaa'uu dandeessu kan jedhu gaafataniitu kun egaa ovulationii kan jedhutti nu deebisa. Saayinsii ovulation jedhamu jira. Saayinsiin ovulation jedhamu kuni yeroo itti fertile time yookaan immoo dubartiin tokko itti ulfaa'uu dandeessu kan nu ibsudha jechuudha. Kanaaf saayikiliin dubartii tokko guyyoota 28 yookaan immoo sirni laguu dubartii tokko guyyoota 28 kan dhufu yoo ta'e sirriitti pilaanii gochuu dandeenya jechuudha. Sirriitti guyyoota kana amma kanaatti ulfi uumamuu danda'a kan jedhu beekuu dandeenya jechuudha. Garuu guyyoonni ishee guyyaa 28 guyyaa 26 guyyaa 30 akkas jeeqamaa dhufa taanaan sirriitti guyyoota sana beekuun baay'ee nama rakkisuu danda'a. Garuu guyyaan sun sirriitti beekamaadha taanaan guyyaa 28 ni dhufa taanaan sirna yookaan saayikilii ovulation jedhamu beekuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Saayikilii kana keessatti guyyaa periodiin itti dhufe guyyaa jalqabaatii kaasee hamma guyyaa 7ffaatti yeroo itti ulfaa'amuu miti. So ulfaa'uu dandeessu jechuudha. Hamma guyyaa 7tti yeroo itti ulfaa'amuu miti jechuudha. Guyyaa 8ffaa fi 9ffaan possibilitiin xinnoon yeroo itti jirudha. Guyyaan itti nu lakkoofnu guyyaan periodiin sokkeetu hin taane guyyaatti periodiin dhufedha jechuudha. Kanaaf guyyaa 8ffaa fi 9ffaan periodiin dhufee guyyaa 8ffaa fi 9ffaan possibility yookaan chaansiin baay'ee xiqqoon guyyaatti jirudha. Akkasumas saayikilii kana yoo laaltanii saayikilii kanarraa guyyaa
salgaf kurnaffaadhaati hanga guyyaa 14ffaatti guyyaan jiru periodiitti dubartiin tokko ulfaa'uu hin dandeessu jedhamee kaa'amaa jechuudha. Kanaaf ovulation yookaan windoon fertility ta'anii yookaan windoon itti dubartiin tokko ulfaa'uu dandeessu periodiin dhufee guyyaa 10ffaati haga guyyaa 14ffaatti kan jirudha jechuudha. Akkasumas guyyaan 15ffaa guyyaan 16ffaan immoo akkuma guyyaa 8ffaa fi 9ffaadha. Guyyaa itti chaansii xinnoon jirudha. Garuu itti ulfaamuun ni danda'a jechuudha. Chaansiin jira jechuudha. Guyyaa 17ffaa haga guyyaa 28ffaatti kan jiru immoo guyyaatti ulfaa'an miti. Chaansiin itti ulfaa'an gadi bu'aadha, baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Kara parsantii 0tti kan gadi bu'uudha. Guyyaa 17ffaa hamma guyyaa 28ffaatti. Garuu guyyoonni 8 hamma 16 jiranii chaansii itti ulfaamantu jira. Guyyoonni 10 hamma 14 kan jiran immoo chaansiin isaa baay'ee ol ka'aadha jennee qabuu dandeenya jechuudha. Kanaaf menstrual cycling yookaan immoo sirni laguu dubartii tokko guyyaa 28 dhufatanaan akka kanatti qabachuu dandeenya. Guyyaa jalqabaa amma guyyaa 7tti ulfaamuun yeroo itti hin danda'amnedha. Guyyaa 8ffaa amma 9ffaatti chaansii baay'ee xiqqootu jira. Guyyaa 10ffaa amma 14ffaatti immoo chaansii baay'ee ol ka'aatu jira. Guyyaa 15ffaa amma 16ffaatti kan jiru immoo chaansii baay'ee xiqqoo jira. Guyyaa 17 haga guyyaa 28tti chaansiin isaa baay'ee gadi bu'aadha. Egaa kana gaafa jennu haalli nuyi itti wal quunnamtii saalaa goonu akkasumas immoo torbanitti hangam akka goonu baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Waan dhaggeeffataniif galata guddaa qabdu. Gaaffii yoo qabaattan 7024 irratti bilbiluu dandeessu. Share, subscribe gochuu hin dagatina YouTube channelii keenya. Sagantaa biraatiin walitti deebinaa. Ammasittuu nagaatti. Walitti deebineerra kabajamtoota maatii Yookoo Doctor egaa gaaffii hirmaattota gaafannetti akka bohaartan akkasumas keessatti akka isin of ilaaltan abdii guddaa qabna. Deebii gaaffii kanaaf immoo viidiyoowwan nuti kanaan dura Yookoo Doctor irratti hojjenne ilaaluun deebisaa argachuu dandeessu. Akkasumallee gaaffii waa'ee fayyaa irratti qabdan kamiifuu 7024 Yookoo Doctor jettanii yoo bilbiltan doktoroota keessan wal qunnamtanii gaaffii keessaniif deebii argattu. Qophiin har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata ture. Qophii biraan hanga wal arginutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa.